biyya kana dhufee takka nageenya argadheen beeku dhugaa waqa jeesadi kana takka nageenya arganne tokkoon asin jee tokko asin asin jee tokko asin amma mulumaayee ibiddi nutti qabatee kunoo ciincoofne oollee bakka tokkotti saandushii taane oollee jechuudha biyyi nagaadha jennee nuti akka saree wali galagalee odoo ququucarree teenyu anuma ibiddi nutti qabatee bicha agarre anuma ciincoofne bicha agarre rabbi nu baasee baanee irrachi keessayis am funduraan oftummoyyuu waaqayyo makadha bannaataachu tolchaatoo du'aayinaa godhaana akka amantaa keessaniiti rabbi qormaata sirraa fageessu naan jaa rabbi balbala keessii faabanu naan jaa dhugaa karaan keessii faabanamu naan jaani tanuma fedha baqqaan tanuma naan jaa oromooti yaa waaqa garuma qulqulluu keessanii waaqni balbala keessii faabanu naan jaa rabbi karaa keessii faabanu naan jaa rabbi ani biyya kana keessa waa baay'ee ta'ee jira rabbi naa nyaatu jiini sadii hoggaa sadii natti taatee biyya kana keessatti jiini sadii hoggaa sadii natti taate sinigalee kanuma bicha rabbi nagaa si haa godhu jaa yaaboo balbala siifaa banu jaa balballi natti cufamte akka rabbuma naa rabbi naa kadhaa rabbi balballi akkanarraa banamtu oromooti jedhu gaanii dabduu miti rabbani sharrii illee hin qabu rabban namaaf boo'u namaaf gadduu malee yooma tokkollee garaa kiyyaa qulqulluu dhugaa maaliif akka ta'e hin beeku bakka qormaaniin abbaa jette jireenyi natti ammaatte dhugaa ammi macarrashaa irra geeyyu sadarkaa dhumarra geeyyu amma rabbi ammi macarrashaa sadarkaa dhumarra geeyyu jira sadarkaa bakka of jibban irra hin gee waaqa ganaaf toshaati du'aayi nu godhaa bannaataachu du'aayi tosha du'aayi namaaf milkoofti nu milkaa'aa himirran dadhabeera dhugaa waaqayyo dadhabe waaqa naagamte duraan jabduun ture amma garuu naagamte rabbi Sirkin keenya waan ganne keenya kayyaani silkiin silkiin kiyya boqonnaa qaba boqonnaa qaba Amin ulfaadha lubbu isaan tabalashaanii jira miti gati bakka isto achi godhi bakka zibaalaa sana taa'achu baga waa'ee si baasee amin biyya maala lubbu isa akkasumatti dhiise ijumaanuu isa arguun fedhani dhugaa rabbi isa ijumaanuu arguun fedhu yookaan akka gootan godha yoon isa arge biddoo isanatti qabata dhugaa rabbi rubbinaa nyaatu isuma ija arguun fedha ayyaa carraako biyyi tuni baay'ee akkuma dhufeen bubbeen natti dhaaban biyya tana akkuma dhufeen qilleensa natti dhaaban akkuma dhufeen biyya kana dhufee takka himimmaan kun irraan qoolle dhugaa waaqayyo yaa waaqa koo galata kee nama ta'ee ol ka'ee mataa ol qabadhee waan mataa kiyya jala galfadhu argadhee nama kun balaan natti dhufte rabbi maal yaa waaqa koo rabbi qormaanni yeroo tokko baay'atee maal qaboogee jedhe waaqayyoon leesh qormaanni akkana baay'achuun namarratti rabbii ja'ati malu man godhe waaqa kana malu man isa godhe waaqa kana dhugaa rabbii malu man waaqa kana godhe anu dabduu miti malu man waaqa kana godhe isa fuudhiti machis baalatti gati lu bisbaala gati inni ngallakkisu bakka akka ngallakkisu kalaas gati yaadha rabbi genna man ofini rabbi kana man godini dhugaa rabbi saree naman godini biyya kanatti sareen ta'e rabban rabbi saree naman godhi waaqa
ما تدور في كده في كده براكة انتهار Para lela lagi di bawah ini. Aske में नत्ते करने में wanuma hundaafuu yaa uummata kool inni guddaan lubbuudhaan bahuudha midire lubbuun nu baateetti kalaas lubbuun nu baateetti lubbuudhaan bahuudha leelaa oskali walli haadhara xoosii keenya fudhattee adeemtu xoosii fudhattee akkasii siniin jaa oromootiyaa baay'ee yaaddeenaa lubbuun jirraa qoramne malee rabbani abdaariin biyya tanaa naaf hin taane waaqaan biyyatu naaf hin taane kalaas na qorteetti biyyatu nama lubbuuti yaa fudhatte xiqqoo turte rabbi biyya tanatti lubbuuti yaa ba'uuf deemaan minnu yoo fatana qormaanni kun hundi maayin kana won jedhe kana won jedhe kana won jedhe kana won jedhe amma immoo bakka ol jennee ija ol qabannee jennutti ijoo nama jaamu nama dabbara dhubaa meeqita sanas darbi dubaaba takka teessii xiqqittisan takkas darbe harka keenya iyyuu harka namaan fakkaatu kun nurraa ubaala saree naman godhi waan saree taane dhugaa akkasii ummata een singalchoodha singalchaa qo'a fachaamee siningalchaa qo'a oromootiyaa qo'a siningalchaa dhiifama ishee rabbi bilbilallee kaasaan turre ijoolleen baay'een naa bilbiltanii jirtan namoonni baay'een bilbilli na bukkeen turre na biran turre bilbilli xiqqoo ishii namni yoo sammuun isaa nageenya argate bilbilas namas yaadata waan ta'eef sammuun illee nageenya nan qabdu sanumaa bilbila kaasuu didee bilbila kaasaan turre dhiifama nagaa koodha lubbuun baanee nagaa qabna inni gudduun lubbuun jiraachuudha saree taanullee lubbuudhaan baanee irra homaayyuu miti waaqayyo beekadha gooftaan beekadha waan ta'eef borus immoo guyyaa biraati borus qanii biraati boru gaafa biraati darbaa waaqayyo nama jaalatu qora waan ta'eef biyyi Dubaay inuma qormaa tanatti baay'istee na baay'isee rabbi biyya kana dhufee takka nageenya argadheen beeku dhugaa waqa jeesadii kana takka nageenya arganne tokkoon asin jee tokko asin jee tokko asin amma mulumaayyee ibiddi nutti qabatee kunoo ciincoofnee oollee bakka tokkotti saandushii taanee oollee jechuudha biyyi nagaadha jennee nuti akka saree waliin galagallee yoo quucarree teenyu anuma ibiddi nutti qabate bichaa agarre anuma ciincoofne bichaa agarre rabbi nu baasee baanee irrachi keessais an fuunduraan oftumooyyuu waaqayyo makadha bannaataachu tolchaatoo du'aayinaa godhaana akka amantaa keessaniiti rabbi qormaata sirraa fageessu naan jaa rabbi balbala keessiif haa banu naan jaa dhugaa karaan keessiif haa banamu naan jaani tanuma fedha baqqaan tanuma naan jaa oromooti yaa waaqa garuma qulqulluu keessanii waaqni balbala keessiif haa banu naan jaa rabbi karaa keessiif haa banu naan jaa rabbi ani biyya kana keessa waa baay'ee ta'ee jira rabbi naa nyaatu jiini sadii hoggaa sadii natti taate biyya kana keessatti jiini sadii hoggaa sadii natti taate sinigalee kanuma bicha rabbi nagaa si haa godhu jaa yaaboo balbala siif haa banu jaa balballi natti cufamte akka rabbuma naa rabbi naa kadhaa rabbi balballi akkanarraa banamtu oromootii jedhu gaanii dabduu miti rabbani sharrii illee hin qabu rabban namaaf boo'u namaaf gadduu malee yooma tokkollee garaa kiyyaa qulqulluu dhugaa maaliif akka ta'e hin beeku bakka qormaaniin abbaa jette jireenyi natti ammaatte dhugaa ammi macarrashaarra geeyyu sadarkaadhumarra geeyyu amma rabbi ammi macarrashaa sadarkaadhumarra geeyyu jira sadarkaa bakka of jibban irraan gee waaqa ganaaf toshaati du'aayi nu godhaa bannaataachu du'aayi tosha du'aayi namaaf milkoofti nu milkaa'aa himirraan dadhabeera dhugaa waaqayyo hin dadhabe waaqa naa gamte duraan jabduun ture amma garuu naa gamte rabbi
Silkiin keenya waa ganne keetiin duru. Iya nih silki. Mara katita. Silki ya pokoknya apa pokoknya. Sinin silki mana arkalek naman galcha geeta silki narkalek qaame sinin galcha bayyesus alfiya to gubbara jira alfiya waslati teessa bade ay hayis hayb basi ayna dafu silkiin waaman kaastu anmoo ani wallaale miidiyaa kanarratti waan garagaraa argaa jira. silkiin nabran turre alfiya xiqqoosheen silkiin nabran turre silkiin irraa fuudhanii turan beektaa silkuma anoo maayoon sammuu sirrii sijaraate nama yaadatta bakka silkiin nabran turre waaqa la nagaa qabalatti Gani akkam jirta? hundi keenya nagaa qabna dhugaa ufti keenya lubbuun keenya nagaa dha Bagarabbiin sin baase hunda sillee goddanyoota keetillee hunda keessa. Aran terus korabin lu bahasa building ki sana bar nama tikkashu jira sitti fakkaate bar nama tikka biti bar building ki almost waa gam tikka bar nama shani olt building ki sana rajala bar rabbi cinnaatu Hunda xinnaatu ibiddatu keessan ka'e. ya bidak nama tikka jira sitti fakkaate daa'ima jira jaarsa Homu jira hamaan taane ka. la mantani waqi biya baase lakka ko biya fidet rabbi la bani Gani akkam jirta? Nagaa keetiin nagaa siifaa ta'u. sifi saata ulu bakkan jirta nagarta Jira rabbii baga sibaate saruuti yoo maalti ishee. amin bani irra waaqayyo galatu ay gudda waaqayyo Waan beeka sirriitti takasaruu. ya rabbi galatu Azoo argatu bani ishee waan hundiyyuu hin darba. Abshir. Gani baga baate ishee lubbuu amshira yaadinii dunyaan balaa yagutuudhaati ba'uu waan Homaatti guddoodha waan ta'eef. yaaddamin ishee abshiroof hin dhibbisin. ara no dubbi Ganni bagawaa keessi hambisee. amin adafani Ganni nagaan siifaa ta'u akkam nagada kam fayada nagaa baga waaqayyo gooftaan si baasee baga si oolchee WhatsAppiin sagalee si kaa'in ture garuu naaf hin deebifne baga gooftaan si oolchee booyini waan godheef isatu beeka waan nama waaqayyo jaallatu qorumsitti baay'atan siin jedha shilubbu. ya jimmitti kootu gal lubbu ara qormaanni gaariidha bar waaqayyo nama jaala inni guddaa lubbu waan otoo tokkoon keenya otoo ijoolleen achirra jirtu sun waa taate otoo ijoolleen ibiddi mana isaaniitti keessu nu waa ta'anii otoo warroota biilliingii sanarra jiran keessa namni tokko waa ta'e otoo nutumtuu waa taane idmee likkii kan karaa keessa nama hin banne nama gaddisiisu malee isokee rakkoon tokko hin jiru inni biraa. Ayyee kanaafuu hin gaddiini waan godheef isa beeka jabaadhu waaqayyo si haa eegu. Shigiftuu nama galfadhu. Ciao. Ashi sinin galcha hunda keessanuu dabaree dhanqaa nama galchaa sanan Ishee lubbuuti yaa fayyaa nagaa ta'e abshir ishee mayyaa deemii nama galfadhu nagannaa ture ishee rabbi si fanaa ta'u. Amin ulfaadha amma tokko ulfaadha oromootiin Fayyaa nagaa ta'e. nagaa ta'a.